نقول أبان كمنو أما إذا كان أنا ما كبا أمتي يا في الموتي يا جرا إذا كان جوانا مصروفة أنا كذا إنسان نجى ثاني دبيك أبى شبابني إنسان كان بيك جان جرا مصروفة أنا وني نركض يورو تكباتي تكتي جباتي باتي لكن namni kun dirame asitti wanni humnati yaa oli yeroo taatu jechuudha. Guyyaa lama dhiisee anu guyyaa lama dhiisee deemee diraamaa dalagadhe. Diraamaa kanarraa yoon harkadhe jee nama dhabarra. Balayyan waan jedhe geessanii obboleeyyan yaa obboleeyyan keenya nutiin kun artistoonni Oromoo guddaarra qabi xiqqaarra of dhokeessinee jireenya keenya dhokeessinee mee obboleessa kiyya kanaan waan akkamaatiin itti fida jeeti haramee dhaqee nama dhabuudhaan diraamaa duboo gartee hojjechaa ture. Mee waan YouTuber harkadhee obboleessa kiyya kanaan akkaba sababa kanaan dhiigni obboleessa isaatis irraan dhaabbanne. Waan hin jedhee dubbadhu hin qabu duboo gartee waan hin odeessus hin qabu duboo gartee dhugumaan dubbachuuf haasawni na jalaa batee jira miira keessaan jira waan hin ta'eef. Obboleessi keenya Khadiir Aramaa abbaa artistoota ijoollee direedhaa diraamaa ijaamuudhaan kan beekamu kan yeroo dheeraa shamarran keenyaa fi dargaggeessa walitti qabee diraamaa daleessisuun beekamu obboleessi keenya Khadiir Aramaa obboleessi isaa akka malee diramee akka malee duboo gartee miidhamee akka malee lubbuu fi du'a jidduutti argama. Arraan tana duboo gartee dubbii laaftuu miti kan dubbachaa jirru dubbii laafaa miti dhageeffadhu obboleessa kiyya. Obboleettitiyya arraan tana jireenya gaa jireenya bareedaa jireenya qananii keessa jiraattee yaaduu dandeessa waan amma yaaduu jirtoo feete garuu obboleessi keenya kun aartii afaan Oromoo akka duboo gartee daa'imni ol koo akka afaan Oromoo gama aartiitiin baruuf diraamaa hojjechaa ture. Obboleessi isaa kunoo sababa isaatiin namni aartii dalagu adawwiisin dhabu jahan akka dhageenyutti ni beeytanis sababa kanaan obboleessi keenya obboleessi Khadiir Aramaa diramee haleen isaatirra dilamee akkasumattis bakka 28 ol namni kun dirame akkasuma fakkaata 20 yookaan 28 ol namni kun dirame ableedhaan dirame bakki takka nafne duboo gartee qaamni isaa kalal duboo gartee gigichatti uramee jira. Dhiigni ilaammaarraa dhaabbachuutti hin jiru. Namni kun hospitaala kan dheenneef birrii yookaan gansaban qabu. Na dhageessa obboleessa kiyya dhagee. Namni kun nama Oromoodhaaf dhadhabaa jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugumaan Oromoo fi namummaan si dhagaame yoo dhugumaan namummaan si dhagaamee jiraatte obboleessa kiyya na dhagee obboleessa keenya kana cinaa dhaabbannu shiringii qarshiin ati qabdu arra dhuftee obboleessa keenya kanaaf dhiiga duboo gartee inni dhabe san zeeroo takkallee taatu itti kaa'uu dandeenya waan ta'eef nutiin barata. Ijoolleen direedhaa warra guddaa usuma barattuuti qoqoma sabaatiif jennee aartii afaan Oromoo mee hawaasni keenya Oromoo kun miidiyaa irratti hangam takka beekamuu qaban yookaan miidiyaa irratti afaan Oromoo kun hangam takka dhagahamuu qabaaf dhabaa jirra. Kanaaf obboleessa kiyya yeroon akkana si dubbadhu yeroon akkana si jiru ol feessuuf osoo hin ta'in dhugaa jirtuun lafa sii kaa'u jira jechuudha. Namni kun artistiin keenya kun laal hangafa dhee beekamu lubbuun isaa duboo gartee akkuma caaluuti guyyaa du'uufi guyyaa ajjeefamu addaan hin beeknu duboo gartee. Namni kun nama diraamaa nama duboo gartee waggaa 10 dura sirba afaan Oromoo baasee dhiisee tooybatee duboo gartee diraamaa afaan Oromooti nu bashannansiisaa ture. Kana gartu kun duboo gartee akka yatiima gargaaru akka rakkataa gargaaru na cinaa dhaabbachaa ture obboleessi keenya kun waan taphaatii miti. Khadiir Aramaa na cinaa jira. Arraan tana duboo gartee waraqaa tana tan ollaansaa as keessatti dawaa bituu dadhabee duboo gartee hospitaalarraa ilmoos obboleessa isaa kan dhiigni irraa yaa'u jiru baase
dhagaye waan taphaati miti obboleessa kiyya obboleessi kee isaa waa takka hin beekne galgala akka nagayaan sibiraa bee yoo dirame duboo gartee qaamni isaa kun akka gigichatti urraa'e ni barbaadda dhugumatti hin barbaaddu kanaafuu rabbi adawwii siraa qabu yoo adawwii qabaatte rabbiin duboo gartee addunyaa fi akhiratti si gammachiisiisu duboo gartee obboleessa keenya kana cinaa dhaabbadhu. Qarshiinaati hannitu wallaahi billaahi hin tuffatamtu rakkoo isaa beeka rakkoo inni keessa jiru isaa beeka waan taateef qarshiin ati duboo gartee qarshiin diidammeen ati faxaratti nyaattu inni qarshiin diidammeen ati itti boontee duboo gartee waan hin taane bishaan waan garagaraatti bibbitattu waan tirfii wayitti bibbitattu innummaa waan nyaatu dhabee baqatee magaalaa dirree dhawaa keessaa amma uti qabanneef inni nun qaanyeessina uummata keenya nun qabee duboo gartee hanga dandeenyu si cinaa dhaabbanne jennee jirra obboleessa keenya kun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أبليان قيا كقالي إدو جرتن هندتو نجيني في فيان تسني سنبرا حجراتو أرى مال تاتي يتن أن أبلي سخيا خنا خليف أحمد جامع أنيس قدير أحمدي هواسني خرجت نبي قدير رمايا النبي سلم هندانو أبلي سخيا أنا سيدرو أجي كنو أكما أقلتني بك سديت إرى بك خود النجاة جتشو درين سيسا جتشو أكسين ليجا أبي جتشو ليجا أفر موشان التنك أني إجس بودا جتشو منا حاكمة ويا سدي أورشاني منا حاكمة را واتك هنك أبو نير لما هنك أبو وان إتي والله أنا متأبو را منا حاكمة را جنوباسن أنا مفلي أبلي سخية akka jawleetiin akka artii afaan oromootiin obboleessa kiyya kunis na cinaa dhaabbatee namni keenyalleen magaalaa tana keessaa bikkee hedduudharraa sireellee nu kireessanii siree sanillee kireeffannee firraa kafalaa guyyaa sadii akka rabbiitiin dabarsine arrammoo inni waan ittiin wallaanamus dhabee ammallee isa akkana ciisu jechuu bikka jirutti isa ni ajjeesa jechuudhaaf isa bira dabree Qadiir Haramayaatis bikkaan harkattiin ajjeesa jee anas ne eeggatee billaa na jala fiigee namni kun asii bahee karaa biyya biraa kutee jira jechuudha. Sanumaanuu hawaasni keenya kan Oromoo kan biyya alaatii fi kan biyya keessaa bikka jirtan irraa sagalee tiyyatan yookaan dhageessan taatan akka gartee Oromummaatti waliif quuqamnee jechuudha. Iddoo jirrutti sa'a tana keessatti jechuudha sa'a ammaa tana keessatti yoo bikka jirtanitti nam tokko jechuudha ammaan tana isa akkana rakkoo fi waan ifiifuu wallaanamuun du'aa isaa dhabee akkanatti harka xiyyaarra qofee jiru kanaan ani bikka kanatti diinagdee harkaa qabaadhe waan isaa godhu waan hin qabne jecha obboleessa kiyya kanaas lubbuu isaa baraaree anis mataa kiyyaas baraaree akkasitti jireenya kiyya iddoo jirutti jireenya kiyya itti fufee gartee anis hojii biraa hin qabu ni beektan akkaan hojjedhuun diraamumaan hojjedhaa jechuudha. Ammaan duras gaafii kaameraatii fi meeshaalee kaameraa kana itti hojjedhuun barbaade jechaadhaan na cinaa dhaabbattanii jirtanii kaameruma tokkichaa san qabadhe jechuudha. Ijoollee magaalaa tanaa tan yuutuuba banattee fi tan diraamaa dalaytu hunda isii bira dhaabbachaa akkaan tures quba qabdanii jechuudha. Biyya keessaa fi biyya alallee akkaan bira dhaabbadhee ni beektan. San gubbaan ani jechuudha ilmi namaa tokko waan tokko hoodho nama kana gargaari jee bikka akkanaa dhaqii miskiina gargaari jee waan na ergee niiraa namaa tana niira lamallee kan hin nyaadhu siin qabu. Osoo obboleessa kiyya akkana jiru ani deemee tola ooltummaa fi oromummaadhaan saba kiyyaaf rakkataa cinaan hin dhaabbadha jee nama deemu tokko. Sanumaafuu hawaasa keenya bikka jirtanirraa obboleessa kiyya kana naaf gargaaraa cinaa naa dhaabbadhaa. Akka inni naa wallaanamu mana haakimaa seeneetis akka inni naa wallaanamu naa godhaa. Bikki inni diramee onnee gubbaa diramee onnee irra diramee sombii kun tuqamee jira jechuudhaan waa'een sababaa isaa inni itti dirame sababaa biraati miti. Sababaa kiyyatti jechuudha.
obboleessa kiyya kana jaanii ni boona nu boona jaanii ganda keessaa jechuu ani diraamaa hojjechuu fi waan adda addaa godhuudhaaf gamana ce'uudhaan jireenyuma kiyya kana hinaafaniiti ana kana ajjeesuuf waan karoora kaayatanii jecha anilleen waan hin qabaadhee ganda kana keessaa ittiin bahee ganda keenya kana keessaa itti bahee bikka bira ittiin galu hin qabu warra kiyyaa saadhatiyya dhiisee deemuu hin danda'u jechuuf arrammoo laakiin obboleessa kiyyaas miidhamee na cinaa taa'ee harka kiyya qufee akka ananis gamanaan ce'ee diraamaa fi waan takka takkaas yuutuuba irratti hin hojjenne waan hin ta'ee jiru jecha isin bikka jirtanirraa namni sagalee tiyya taana dhageessan obboleessa kiyya kana cinaa naa dhaabbadhaa maqaa rabbiitiin isin qabeetiin jira namni maqaa rabbiitii fi maqaa oromummaa dhugaan keessa gabbuutanii mucaan kun jechuu obboleessa kiyya jechuun obboleessa keessanii anis nama keessanii arra gartee rakkoo jirtu ilma namaa ta'e kan rakkanneen jiru obboleessi kiyya wallaansa fadha mana haakimaa kana fadha hedduu tokko ciisee jira sagaleen illee dubbachuu hin danda'u naaf cinaa dhaabbadhaan isiniin jaha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanni obboleessa kiyyatii waan dhugaati wanni dubbatee hundinuu waan sirriiti wallahi obboleessa kiyya afaan oromoo guddisa hanga humna isaatti afaan oromooti haalli yeroo tokko tokko keessee ni hojii hirmaadha garuu warri akkanatti irraa tarkaanfii irraa fudhatamu tarkaanfiin tuumsilaa anaaf hin turre isaa turte garuu haasawni ani jiru obboleessa kiyya maaliif miidhama jechuufin miidhaa tanas liqimse akkuma na agartan kana jira garuu warri akka kiyyatti obboleeyyan qabdanis hedduun jirtan ilmaan oromoo haa ta'u garuu rakkoon xiyyaa rakkoo teessan inni isaanumaaf jeetu kanatti haasa'u jira miidiyaa dura dhaabbatee rabbiin guddoo isinitti haamsiis khairii dalagadha anas du'arraa hambisa guyyaan kiyyaa deeman anis taphaatii bakka yaalaa humna yaalaana keessa obboleeyyan kiyya qaalii ilmaan oromoo abdiin teenya isin